Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya seenaa Doktara Kabajaa Alii Mahamad Muusaa kan dhageenye, kan dubbifne, kan iyyaafannee fi kan qoranne walitti qindeessinee isiniif dhiyeessuuf deemna. Nu hordofaan afeerraa teenya. Doktara Kabajaa Alii Mahamad Muusaa dhaloonni isaanii Dirree Dawaa Laga Harree akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1948 dhalatan. Abbaa isaa Mahamad Muusaa kan jedhamu haadha isaa Aadde Faatumaa Alii jidduudha argaman Doktar Alii Birraan. Abbaan Alii Birraa obbo Mahamad Muusaa Gaara Mul'ataatti dhalate. Haati isaa Aadde Faatumaa Alii Jaarsotti dhalatan. Magaalaa Dirree Dawaatti wal fuudhanii Doktara Kabajaa Alii Mahamad Birraa argatan. Eega inni dhalateen booda yeroo dheeraadhaaf waliin hin turre. Sababa haadhaa fi abbaa isaa adda deeman yookaan gargar bahaniif jecha jaalala haadhaa fi abbaa malee guddate yookiin abbaa qofa bira guddate. Abbaan Alii isa qofa qaba. Haadha isaa eega addaan deeman booda abbaan isaa bultii hin ijaarre. Aliin mana barnootaa barate. Barnoota Arabii fi kan amantiitii fi kaanis yeroo barachuudhaaf yeroo argateeti ture. Alii Birraa muuziqaa baay'ee jaalata. Garuu abbaan isaa akka amantii baratu barbaada. Akka inni fedhu kana hin feenee fi Afran Qalloo bara 1963 miseensa isaanii ta'ee isaa amata 14 eegalee isaan jala taphachuu eegale. Shabboo shantam shubbisaa halloo daawweetii fi kan kana fakkaatan jalatti Afran Qalloo xiqqoo yookiin urjii biqilchaa kan jedhamu hundeessanii taphachuu eegalan. Sirba yeroo duraatiif taphachaa ture isa xiqqaarraa sirba birraan baree ilillii urgoote kan jedhu taphachuuf maqaa isaa Alii Mahamad Muusaa kan jedhamu irraa gara Alii Birraa deeggarame yookiin jijjiirame. Sana dura Aliin lama waan jiruuf Alii xiqqaa fi Alii guddaa jedhamee adda baafamuu ture. Ganna meeqatu dabree bona meeqa wareegamee ija kee mil'achuudhaaf amna dheeraan deeme. Alii guddaan abbaa fi barsiisaa isaanii kan ta'e kabajamoo fi jaalatamoo Alii Shabboo yommuu ta'u, Alii xiqqaan isaanuma hunda keessaa xiqqaa waan ta'eef Alii xiqqaa jedhanii yaamanii Alii Birraa kanaan jaalala muuziqaa gara malee waan qabuuf isaan biraa hin dhabamu. Isaaniif ergamaa isaan irraa barachuuf fedhii guddaa qaba. Abbaan isaa garuu akka achi dhaqu hin barbaadu ture. Osuma kanaan jiru gaafa kaan fedhii fi dandeettii qabu baraasuu fi yaale. Sirba birraan baree ililliin urgoote dilii maaliin qaba rabbii kiyya goote kan jedhu guyyaa iida soomanaa taphatee agarsiise hawaasa jechuudha. Ya ansa galeke cirracha bishani bayin jajjake gurratti mi'aawa ya ansa galeke cirracha bishani bayin jajjake. Akkasitti uummannis mucaa xiqqaa wallisaa kana harkanii baay'ee jaalatanii irraa gammadanii maqaa isaa kan duraa Alii fi sirba isaa Birraa kan jedhu kana walitti fidanii Alii Birraa moggaasaniif. Osuma kanaan jiru iddoo adda addaatti qophiilee garagaraatti irratti hirmaachuudhaan eegalee beekamtii argachaa dhufe. Yeroo kana sirna Haayile Sillaaseetiin eenyummaa aadaa fi sirba duudhaa Oromoodhaa kana gammachuu waan irraa hin qabneef
hidhaa fi dararaa garaagaraa irra geessuu eegale. Innis gara magaalaa guddoo Finfinneetti dheesse yookiin baqate. Jaalala qabuu fi dandeettii inni qabu akka ifa bahuuf shoora guddaa kan taphate baandii Afran Qalloo fi gaazexeessaa fi barreessaa Abubakar Musaati. Afaan Oromoo, Afaan Oromoo, Afaan Oromoo. Osuma dhiibbaa mootummaa jala jiru afaan Oromoo guddisuu irratti shoora guddaa taphatee hojii isaatiif fiinxabee hangafoota weellistootaa beekamtii adda addaa Dooktara kabajaatii fi jaalala uummataa argate mootii aartii tahe. Eegas hidhamee biyyaa isaatii ari'amee dhiibbaa hangana hin jenne irra geessee kaayyoo isaa irraa if duuba hin deebifne osoo abdii hin kutatin imala isaa itti fufe kaayyoo isaa galmaanis gahe. Wallee isaa roga hundaanuu banaa takka hin qabdu. Faayidaa gabrummaa fi bilisummaadha. Waa'ee sirba warraaqsaa jaalala biyyaatii fi sirba waa'ee barnootaa waa'ee jaalalaatii fi ispoortii tokkummaa fi fuudhaa fi heeruma maalummaa Oromoo fi Oromiyaa sirba aadaa fi duudhaa fi kan kana fakkaatan hojjechaa ture. Anutu manni sitti majedhu kan ormaa taate mal. Alii Birraan sirba jaalalaa keessaa yeroo lamaan wal jaalatan gargar deemuuf yookiin biyya deemuuf akkanatti dhaammata. Kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan jeeti sirboota wallee jaalalaa tan dhugaa ajaa'ibaatiin. Kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan. Kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan. Dooktarri kabajaa Dooktar Alii Birraan waa'ee barnootaa irratti haala asiin as deemu kanarratti akka waa'ee faayidaa barnoonni qabu guddina afaan irratti afaan ofii guddisuu afaan aadaa fi duudhaa ofii guddisuu irratti gahee guddaa baheeti jira Dooktar Alii Birraan. Afaanuma keenyaan katabnee dubbifnaa. Maksi abboo artis gaa'ii obbolas bobbaasi. Abbaa jennee kaana kanumaan jalqabnaa afaanuma keenyaan katabnee dubbifnaa. Afaanuma keenyaan katabnee dubbifnaa. Oromiyaa keessa wal barsiisuu irratti yommuu as deebinu ammaas walaloo garaagaraa mi'ooytuu adda addaa tanaan nu barsiisa Oromiyaa gola Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf bishaan Addis Ababaa ol xuruurammoo gad xuruuranii xoxxootii na dhungadhu duraanuu maqaa nurra butanii kan jedhuu fi kan kana fakkaatan baay'ee dhaqaba Dooktar Alii. Bishaan Addis Ababaa ol xuruuramoo gad xuruuranii bishaan Addis Ababaa. Ifi rafaa bultaa hirriiba mi'aawaa an hirriiba dhabee naa himimee dawaa. Ifi rafaa bultaa an hirriiba dhabee naa himimee dawaa jeeti. Ifi rafaa bultaa hirriiba mi'aawaa an hirriiba dhabee naa himimee dawaa. Kalee manni gubatee utubaa warqee shantu gubatee hanaan maal godhi jetta tan sirra bareedeetuun hafudhatee jaammas. Warqee
Wallisaa beekamaa fi jaalatamaa kan ta'e Joorjii Abbuudhaa wallee tana Berechee tan Alii Birraadhaa Berechee akka ajaa'ibaatti as baasee walliseeti jira. Walleen tun kalee manni gubatee warqee shantu gubatee hanaan maal godhi jetta tan sirra bareedduutu na fudhate jeeti wallee tana miidhagsee muuziqaa adda addaatiin Berechee dhiyeesseeti jira Joorjii Abbuudhaa. Walleen Alii Birraa yoo irra deebi'anii baasanis yoo irra deebi'anii Berechan akka ajaa'ibaatti tan bareedu tan hin dhumne jechuun isinii ibsa. Kalee manni gubatee utubaa warqee shantu gubatee kalee manni gubatee utubaa warqee shantu gubatee anaa maal godhi jettaa tan sirraa bareeddu na fudhatee. Awash nama shokisan, yani kiriya nama bochisan. Awash nama shokisan, yani kiriya nama bochisan. Dooktarri kabajaa Alii Birraan dhukkubsachaa yeroo dheeraadhaaf dhukkubsachaa ture. Adaamaa hospitaala Jeneraal Jaamtu guyyaa 7 ji'a 12ffaadhaa caamsaa 12ffaadhaa bara 2022 lubbuun isaa baatus hojiin isaa itti fufti. Hojiin Alii Birraadhaa tadulloomtuu miti jechuu kooti. Akkuma reefuun tana ibsatti kabajamoo fi jaalatamoo barreessaa fi kan miseensa mana maree kan ta'e Abubakar Abdii Qopheenis akkana jedhan. Ittiin muuziqaatti jalqabu muuziqaa Aliiti kun hundi sammuu Abubakar Muusaa irraa bahe. Nama hojiin isaa hin dulloomne hin duune. Ali immoo sagalee isaa hoggaa dhageessu ani yeroo tokko tokko gaafas afaan keenya gaccabee dhiitamee afaan shimbirroo ta'ee laalamaa waan tureef gaafa san sossoo afran qalloo kana rabbiin keenya namoota sababa godhee hoggaa uumu afaan keenya guddisuudhaaf karaa qabsiisuusaa akka ta'e naf fakkaata. Aliis ergama kana fudhatee akka galmaan ga'u. Galmaan ga'uu bira kutee Alii Birraan afaanota garaagaraatiin walliseeti jira. Fakkeenyaaf afaan Oromoo, afaan Somaalee, Arabaa fi Amaara, Adaree fi kan kana fakkaatan wallisee kun afaan Oromoo qofaatiif jechuun wallisaa afaan Oromooti jechuun nama rakkisa. Kan Itoophiyaa osoo hin taane kan Afrikaa addunyaa jechuun dandeenya. Mootii aartii Oromoo Itoophiyaa ta'ee jechuudha. Haalota walaloo kan afaan irraa faarsuu yookiin waan sirbicha irratti xiyyeeffate hamma tokko haa ilaallu. Inninis afaan garaagaraatiin wallisee afaan Somaalii, afaan Oromootiin, afaan Arabaatiin, afaan Adareetiin, afaan garaagaraatiin, afaan Amaaraatiinis wallisee kan jiru haa ilaallu. Xixiqqeessinee kanaafuu nu hordofaa isiniin jennaan malee. Sirboota Dooktara Kabajaa Alii Mahamad Birraa keessaa miidhaawoo fi mimmiidhagoo kan ta'an cufti isaanii keessaa kam akka dhiifnu addaan wallaalleeti jira. Kuni ammas biyyoo Adaree biyyoo magaalaa kunoo boonaan dhufee fardaan dabaalaa kunoo boonaan dhufee fardaan dabaalaa kan jiru baay'ee bareedaa fi miidhagaa fi gammachiisaa kan haftee hin qabne kan yeroo maraa'u hin dulloomne jeetii yaada akka kiyyatti jechaadha. Sirba Alii Birraa hundi isaaniitu jaalatamoo fi bareedoo fi kan ajaa'ibaati. Biyyoo Adaree biyyoo magaalaa biyyoo Adaree.
akkasumas sirba afaan Somaalii xiiqee isaayis sirba bareedaa fi miidhagaa kan ta'e tokkos isiniif dhiyeessineeti jira. Nu hordofa. Akka miseensa mana baree kan ta'e kabajamoo obbo Abdii Qopheen akka jaanitti gaafa san Jabuutii uummanni Jabuutiidha akka Alii Birraa fi warreen afran qalloo dhufanii ichitti wallisaniif barbaadaniiti turan garuu mootummaan hin eeyyamne jaa. Gaafataniiti Jabuutii dhaquudhaaf yeroo hayyamsiisuudhaaf mootummaa bira dhaqan kanaafis geessanii laziin bakkaachuu jedhamanii reebamuun mudatanii garuu ijoolleen eega kutatan booda diree dhaachuu fi Jibuutiin kiiloomeetira 300 fi kana fagoodhaa miti. Kanaaf karaa seeraan alaatiin mootummaan dhoowwannaan deemanii sirba agarsiisanii muuziqaa agarsiisanii Jibuutitti agarsiisanii yeroo jalqabaatiif gaa biyya ala bahan jechuudha. Yeroo deebi'an warri deebi'e mana hidhaatti. Warri achitti hafe sodaatee hafe kunoo Sumaayileen dheengaddanaa bilbilaan argeetiin ture Berliin keessa jira Jarman. Eega gaafas deeme waggaa 50 akka ni ta'a biyyatti hin deebine. Akkasitti faffaca'anii hafan jechuudha. Kun Moqodishoo dhaqaniiti aartii Oromoodhaa achirraa biqilchanii hojjechaadhaa turanii. Alifaan warra asitti hidhamee rakkatee hojii dhabee achi magaalaa san keessaa bahee Awaash keessa gammoojjii Awaash keessa taa'ee hojii isan fakkaanne hojjetee. Alii Birraan tokkummaa Oromoo irratti baay'ee laffaanii baay'ee tokkummaa kanaaf halkanii guyyaa dhamaanii hojjetanii ittis milkaa'aniiti jiran. Fakkeenyaaf haati teenya takka maaltu adda nu baase nuti abbaleeyyanii maaliif karaa deemna Islaamaa fi Kiristaana ta'us maaliif karaa baana nuti Oromoodhaa kan jedhu yookaan illee hawaatu nu dhalee faranjii fi Arabaa fi gurraacha taanullee maaltu garagaraas nu baase kan jedhu dhaamsa guddaa fi bareedaa fi jaalatamaa dabarfatee jechaadha. Yeroo bulchiinsa Ihaadig keessa biyya ormaa irraa gara biyya isaa gale uummata isaatiin hedduminaan yookaan baay'inaan bahanii dachii guutanii simatan Doktara kabajaa Alii Birraa Alii Mahammad Musaa jechuudha. Anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya Oromiyaa dhuggumaan badhaatu handhuura abboodhaa. Haala kanaan Dr. Alii Birraan biyya keessa jiraatanii dhukkuba yeroo dheeraatirraa dandamachuu dadhabanii Adaamaa keessatti hospitaala Jeneraal jedhamutti lubbuun isaanii baate. Rabbiin rahmataa godhuuf jechaadha. Uummata Oromoo hundaanuu sabrii isinaa kan isinaa jajjabeessu jechaadha. Alii Birraan duus hojiin isaa yeroo maraaf hanga addunyaan jirtu akka itti fuftu beekamaadha. Akka
akkasitti rahmata isaa nu haa godhu, rahmata isaa fi nutiifis haa godhu, jajjabina nuuf haa kennu. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya yeroo biraan ga walitti deebinu nagaan nu tura. Oduu gaddaa. Gaaddisa aartii Oromoo falmaa bilisummaaf walqixxummaa dhala namaa kan ta'e Dooktar Kabajaa Artiist Alii Birraa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Nageenya dursu daawwattoota OMN oduu gaddaa qabna. Angafni artistoota Oromoo Dooktar Kabajaa Artiist Alii Birraa du'aan addunyaa kanarraa boqote. Artiist Alii Birraa yeroo dheeraaf dhibamee magaalaa Adaamaa hospitaala Adaamaa Jeneraalitti wal'aanamaa erga tureen booda har'a lubbuun darbuunsaa mirkanaa'eera. Dooktar Kabajaa Artiist Alii Birraa umrii ijoollummaarraa eegalee nama ganna 50 oliif guddina aartii Oromootiif shoora hundaa olii baheedha.